lattu nu ajaa'ibe maalinni otoo isaanii kana dhaamsaa jedhanii dubbatanu iskiriinii kanatti of gubbaatti ilaalu televezyiinii reenfi Hacaaluu gara Finfinneetti deebi'ee kan jedhu barreeffamaan jalatti barreeffame. Yeroo sana jar nuti already nu qabani eessaa dhufee barreeffame kan jedhu kuni isaanitti ajaa'ibatti ta'e. Kana booda ammas balleessaa jedhu ijoollee teknishaanota keenyaa kana olii gad harkisuu, ol baasuu, gadi baasuu. Booda irratti otoo isaan kana jedhanu ammas akka nuti ukkaanfamnee jirru, akka nuti marfamnee jirru immoo barreeffamumaan hojjettoonni OMN fi waajjirri isaanii marfamee jira kan jedhu gaafa arganii jedhani amma humna isaaniitii ol akka ta'e to'achuu hin dandeenye ta'u akka እነዚህ seexaanoች ናቸው jedhanii humna isaaniitii ta'e ol ta'e. Kanaaf yeroo dheeraadhaaf ala aduu keessa nu teessisanii waan sakatta'an naannoo sana hundumaa erga sakatta'anii booda aduun nurratti bu'aa ture deebi'ee immoo bokkaan roobnan bokkaa sana keessa nu galchaa jenneen hoolwee tokkotti ol nu galchanii achi taa'aa turre kan si ajaa'ibu lattu gaafa achi mana fincaanii dhaqnu loltoota lamaan akkanatti qawween nurratti dhaabbamee kan dhaqnu ijoolleen keenya tokko sirumaayyuu yaa rabbi galata kee yeroo jalqabaatiif boodii gaardiidhaan mana fincaanii dhaqa jechaa turani. Keessattuu mucaa xiqqoon talanu tokko kan leenjisaa jirru dhiira ta'aniit mana fincaanii lama ta'anii ishee wajjiniin dhaqanii jennaan mucaan sodaattee ijoollee keenya keessaa waammattee balbala irra dhaabbattee fincaanillee fincooftee ammasitti dubartiillee kabaja hin qabani. Egaa dhuma irratti kan ta'e lattu sagaleen kenna hin dandeenye baran maaltu itti dhaga'ame maal akkam ture reakshiiniin isaanii maaliif akkamittiin immoo maaltu ture seedhu gara duubaatti gaaffii kabiraa nan kaasaa garuu isaan maaltu itti dhaga'ame akka to'achuu hin dandeenye wanta qilleensarra jiru sana. Akkuma duraan dubbadhe waan qilleensarra jiru to'achuu dadhabanii booda wanti jedhanii akka nuti achi baanu gochuu egaa tarii gara boosota isaaniitti riippoortii godhu garuu maal jedhanii akkuma siin jedhe otuma isaan achi dhaabbatanu reenfi Hacaaluu Finfinneetti deebi'ee lammata immoo waajjirra OMN to'annaa jala oolee kan jedhu dabaree yeroo arganii jedhani waan godhan wallaalani ol ilaalan gad ilaalanii ijoolleedhaan waan ajajanii elektirikii balleessanii jenereetara balleessan waan hunduma balleessanii kanaaf ta'u baakkin innanyi seexanoች ናቸው jedhaniiti hunduma keenya alatti egaa gadi baasanii edda waan hundumaa sakatta'anii fixanii booda hoogganaan jara dhufee walitti nu qabee warra kaan warra Awaash Inshuraansii maal hojjettoota naannoo sana jiran hundumaa firii godhan nu hambisanii dhuma irratti እና አፋን አማራቲን እናንተ ጥሩ ስራ አይደለም እየሰራችሁ ያላችሁት ነው እንጀደ Hacaaluun obboleessa keenya ilma keenya kan Itoophiyaati kan keessan duwwaa miti waan akkasii waan ummata walitti buusu hojjechuun keessan sirrii miti ነው እንጀደ akkasumaan immoo Mallasa Dirribsaa gurba nama jedhamu itti gaafatamaa kutaa oduu kan keenya anta ጥሩ አይደለም jedhee qubame yeroo sanatti qabe maneejarii keessan birattan sinitti ma isa jechuun anaan wanti sin hojjetaa jettan sirrii miti ummata walitti buuftuu naan jedhe mee achi booda gaafannee jennaan nama du'e tokko reenfa isaa yeroo gaggeeffamu yaada ummataa reakshinii achi jiru dabarsu maaltu isaatu wanjala godhe lammata immoo teenyu kan keenya waan nuti achi laayivii dabarsaa turre Faraan Abdul Salaam beeka OBN fudhatee dabarsaa ture OBN kan miidiyaan mootummaa nurraa fudhannaani kanaaf evidensii yoo barbaaddanii OMN Faraan faanatti fakkaata OMN gara jidduutti fidan loogoosa maaliif OBN kan godhaa ture loogoo OMN irraa baaseti ofiisaati dabarfataa ture OBN so now yeroo isaan akkas godhanii teknishaanonni keenya loogoo OMN gara walakkaatti iskiriinii walakkaatti fidan so kanaaf kan mootummaas dabarsaa ture maal inni kan keenya kana adda godhe kan jedhuun afee kiyyaafinu gaafadhe lammata immoo otoo mana murtiiti xalayaattiin sakattaa'u OMN kan jedhuun fidin calluma jettanii dhuftanii nu sakattaatanii kanaaf gara fuulduraattis umni biraa dhufeetuma sinin sakattaa'u nuun jedhee wabii maaliif qabnaa eessaa dhuftanii sinuu eenyu jedhee afee kiyyaafan gaafadhe
namicha achi operation